karaan kamiyyuu si geessa. Furtuu galma qabaachuu. Ashamaa akkam nagaa jirtu. Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Eeyyeegaa akkuma yeroo kaanii jechoota dadammaqsoo, onnachiisoo fi nama bohaarsan qabadhee akkuma nufaa ture har'as Yoobsan Arguu YouTube channel irratti karaan kamiyyuu si geessa yookiin furtuu galma qabaachuu kan jedhu qabadheen dhufee jira. Hanga xumuraatti akka na wajjin taatan kabajaan isin gaafadha. Karaan kamiyyuu si geessa. Namni bakka goolii hin beekne akkamitti kubbaa galchuu danda'a? Namni kallattii goolii hin beekne akkamitti gara goolitti kubbaa dhiituu danda'a? Hojiin keenya 90% kan hojjetame xumuramuu yommuu galma keenya sirriitti hubannee kaanu ta'uusaa irraanfachuu hin qabnu. Ta'uu baannaan ni deemna garuu galma hin geenyu. Ni haasofna garuu erga hin dabarsinu. Hojii ni hojjenna garuu waan ijaarruu hin qabnu. Ni ilaalla garuu hin arginu. Ni dhaggeeffanna garuu hin dhageenyu. Tasgabbiidhaan galma qabaadhu. Ol jedhii galma kee ilaali. Waan ati amantetti itti adeemi. Ga'uun kee tasumaa hin hafu. Namni tokko karaa dheeraa fi dadhabsiisaa erga deemee booda karaa lakkurra ga'ee sana booda dhaabbatee nama biraa tokko argee daandiiwwan kana lamaan keessaa daandii sirriin isa kamii jedhee yoo gaafate, namichi immoo eessa deemuu barbaaddaa jedhee gaaffiidhaan deebiseef. Karaa adeemtichi eessa kan dhaqaa jiru hamma ammaatti iyyuu hin hubanne jedheen. Namichi daandii lakkurraa sunis erga akkas ta'ee daandiin lamaanuu si geessa jedhee deebiseef. Karaa adeemtuun sunis erga bakka adeemtu hin beektu yoo ta'e karaan hundumtuu si geessa jedhu fudhatee ergaan kee naaf galeera jedhee callise. Wanti murteessaan bakka dhuftee beekuu miti. Bakka deemaa jirtu beekuu keeti. Biriyaan Tirees namichi jedhamu jechuudha. Namni baay'een eessaa ka'anii eessa akka deeman hin beekan. Bakka deemaa jiran beekuun dhiibbaa hammamii jireenya irratti akka uumu irratti yaadanii hin beekan. Adeemsi gara galmaa adeemsa filannooti. Filannoo daandii kamiin yoon filadhe kaayyoo jireenya koo fi mul'ata kootii na baasaa jechuudha. Namni galmasaa bu'uura irraa hin beekne waanuma dhufe keessummeessa. Balbala isaaf baname hundumaatti ol seena. Wanta gammachuu yeroo muraasa isaaf kenne irratti yeroo isaa dabarsa. Jireenyi filannoodhaan guuttee jirti. Murtiin nuti ganama sa'a meeqattiin hirribaa ka'ee halkan immoo sa'a meeqatti gara ciisichaa deemuun qabaa jennee murteessinu illee kaayyoo keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaafuu jireenya milkoominaan guute jiraachuu yoo barbaadde galma kee qabaachuudhaan ogummaadhaan bilchaachuun dirqama keeti. Kanaafiyyuu karaan kamiyyuu si geessa kan jedhu kanaaf furmaanni tokko yookiin kutannoon nuti taasisuuf qabnu galma kee fi mul'ata kee wal qabsiisuudha. Galmi kee dheeraa fi walxaxaa yoo ta'e abjuu kee isa olaanaa wajjin kan wal qabatu ta'uusaa madaaluun sin rakkisu. Kanaafuu galmi ati qabattu gabaabaa fi ifaa haa ta'u. Maalumaa fi bu'aan galma keetii kan madaalamu
hin dandeenye yoo ta'e ammas kaayyoo keessa bu'uuraa wajjin kan wal fudhatu ta'uusaa beekuun si rakkisa. Galmi kee guddaa ta'uusaa irraan kan ka'e qooda daandii gubbaatti humna kee qisaasessee karaatti hambisu galma salphaa kan ati humna qabduun qaqqabuu dandeessu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Yaadadhu galmawwan xixiqqoo qaqqabuutu mul'ata guddaa bakkaan ga'a. Galmi xixiqqoon walitti hidhamanii mul'ata isa guddaa kan hojjetan yoo ta'e galmawwan xixiqqoon kuniin daangaa yeroo kan ofii isaanii yoo qabaatan mul'anni kee sababa daandii hin qabaanneef tokkoyyuu hin qabu. Adeemsisaa wal makaa miti. Yoomuu mul'anni kee ifaa ta'u galmawwan mul'aticha biraan si geessisan baasuun ni salphata. Gurmaa'insii fi walitti qabamni galmawwan kanaa fakkii mul'ata keeti. Hin kaasan yoo ta'e irra deebitee itti yaaduu qabda. Namoonni hedduun wanti isaan barbaachisu qurxummii akka hin taane utuu hin beekiin umurii isaanii guutuu qurxummiitti kiyyoo darbachaa jiraatu. Heenrii Daavid. Galmawwan kee mul'ata kee wajjin walitti qabsiisuu dhiisuun kee kisaaraa guddaadhaaf si saaxila. Innis kisaaraa sa'aatiiti. Addunyaa kana irratti wanti ati kaffaltu hundumtuu yeroo keetiif akka ta'e hin irraanfatiin. Fakkeenyaaf wanta gara mul'ata keetiitti sin geessine utuu hordoftuu waan ijaarsaaf sin fayyadne hedduu utuu walitti qabduu waggaa tokko yoo dabarsite wanti ati kaffaltee maallaqa utuu hin taane yeroo keeti. Haalicha bifa kanaan yaadi. Waajjirratti keessa hojjettu hamma ati rakkoo waajjirichaa furuuf hojjette tilmaamee miindaa siif kaffala. Yeroo waajjirichaaf kennitee itti hojjetteef sana yoo dhabde battalatti kaffaltiin waajjirri keessiif kaffalus ni dhaabbata. Haala galii keetii irratti wanti hojjettu yeroo keeti. Faayidaawwan galma ga'iinsaa irraa argaman yommuu walitti hidhaman gara yerootti haalaan fayyadamutti gadi bu'u. Namni yeroo kasaaree akka waan maallaqa kasaareetti lakkaa'uu qaba. Seera kanarraa kan ka'e magaalaa keenya keessa uummanni hedduun asiif achi oofamaa oola. Furmaanni isaa galmawwan mul'ata waliin walqabatan eeggannoodhaan baafachuu waan isaan barbaachisuuf yookiin nu barbaachisuuf jechuudha. Inni kan biraa guyyaa hundumaa wanta gara galma keetti si geessu yookiin adeemsisuu tokko hojjedhu. Sababni isaa karaan hundiyyuu si geessa waan jedhuuf guyyaa hundumaa wanta gara galma keetti si adeemsisuu tokko yoo hojjette karaa sirrii fi milkaa'inaa nu argamsiisa. Dhimmi galmaa fi mul'ataa ji'atti yeroo tokko yookaan wanta yeroo dhumaa siif mijatutti yaaddu miti. Qaamonni miiraa kee shanan utuu addaaniin kutiin irratti hirmaachuu qabu. Galma kee keessi kee utuu addaaniin kutiin arguu danda'uu qaba. Hojii harka keetiin yeroo hundumaa galma kee waliin ta'uu qabda. Waa'ee galma keetii eenyummaa keetti himuudhaan yeroo hundumaa of yaadachiisuu qabda. Kun immoo wanta yeroo hundumaa raawwatamuu qabudha. Utuu gara kutaa hirribaattiin seeniin galma kee yaadadhuu rafi. Kunis keessoon sammuu keetii waa'ee galma keetii yaada bilchaataa akka qopheeffattee buluuf gargaara. Ganama utuu gara hojiitti hin bobba'iin galma kee bakka inni sitti mul'achuu danda'utti barreessii maxxansi. Oolmaa kee waliin taasisi. Yommuu kana gootutti galma kee bira ga'uu malee filannoo biraa hin qabdu. Waan barbaaddu yoo hordofte malee harka keessa hin galfattu. Yoo gaafatte deebiin ati argattu yeroo hundumaa hin taa'u kan jedhudha. Yoo gara fuulduraatti adeemte malee yeroo hundumaa bakkuma tokkotti of argita. Nooraa Roobert namichi jedhamu akkas jechuun kaa'a. Bakkuma jirtu dhaabbattee bakka ga'uu barbaaddu tokko ga'uuf hawwuun gowwummaadha.
wanti gara galma keetiitti si geessuu danda'u namoota biraa jirra yoo ta'e wanta sana namoota sana biraa argachuudhaan bakka yaadde sana ga'uu namoota sana gaafachuun dirqama keeti. Hin gaafattu yoo ta'e dhibbatti deebiin ati argattu hin ta'u kan jedhudha. Sababni isaa namoonni yoo gaafataman malee deebii tole jedhu deebisuu hin danda'an. Gaafachuuf yoo ija jabaatte garuu deebii hin ta'u jedhu sana parsantii 50 hir'ifteetta. Deebii tole yookiin hin ta'u jedhu argachuuf parsantiin qoqqooddee jechuudha. Namoonni haaluma koo ilaalanii ofuma isaaniitti akkas naaf godhu jechuun sammuu kee gaddaaf qopheessuu qofadha. Namoonni fiigicha dhuunfaa isaanii kan yaada isaanii guutummaatti to'atu qabu. Akkasuma namoonni yommuu si ilaalan ilaalcha akkamii akkasiif qabaatan beekuu hin dandeessu. Haalli kee baay'ee kan siif mijatee fi bashannansiisaa itti fakkaachuu ni danda'a. Kanaafuu gaafadhu, balbala rukuti, ijaari, gara mul'ata keetti guyyaa guyyaatti tarkaanfii tokko tarkaanfadhu. Inni kan biraan raawwii irratti gogaa hin ta'in. Namoonni tokko qooda waa'ee mul'ataa fi galma isaanii dhiphatan waa'ee karaa ittiin galma isaanii bira ga'anii dhiphatu. Falmiin koreewwan hedduu waa'ee mul'ataa utuu hin ta'inee mul'aticha bira ga'uuf tarkaanfii fudhatamuu qabu irrattidha. Mul'annii fi kaayyoon kee gara magaalaa tokkoo adeemuu yoo ta'e tarii filannoo hedduu qabaachuu ni dandeessa. Xiyyaaraan deemuu, konkolaataan dhuunfaatiin yookaan baasii geejjiba hawaasaatiin deemuu ni dandeessa. Wanti barbaachisaan garuu guyyaa barbaaddetti nagaadhaan ga'uu keeti malee tiraanispoortii kamiin adeemuu kee miti. Haala ga'umsa keetii, humna diinagdee fi yeroo kee waliin wal madaalchisii deemi. Maaliin adeemuun qaba jettee utuu buuftee baaftee yaadduu mul'ata kee irraa hin fagaatiin. Qajeelfama kana keessumattuu namoota gareedhaan hojjetan irratti hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha. Koreen gaaffii galma keenya bira ga'uuf karaan nu geessu isa kamii jedhanii utuu wal falmanii daangaa yeroo isaaniif kaa'ame dabarsan meeqaaf meeqatu jira? Yommuu galmi kee waan hin ga'amu siin jedhee sitti fakkaatutti wanta ati jijjiiruu qabdu galmicha miti, akkaataa adeemsa keetiiti malee. Kanaaf raawwii irratti gogaa hin ta'in. Yoomuu galmi kee waan hin ga'amne siin jedhee sitti fakkaatutti wanta ati jijjiiruu qabdu galmicha akka hin taane beekuudhaan akkaataa adeemsa galma keetii jijjiiruutiin bakka galma kee akka gahuu dandeessudha jechuudha. Karaan hundumtuu nu geessa yookiin si geessa. Kanaaf jireenya keenya keessatti galma barbaanne tokko ga'uuf karaa hunda irra deemuu osoo hin taane karaa galma keenyaa fi mul'ata keenyatti nu geessuu yookiin nu ceessuu danda'u filachuutiin adda baafannee beekuutiin galma keenya akka ga'uu dandeenyudha. Jechoota daddammaqsoo, onnachiisoo fi kanneen barumsa namaaf ta'u jedheen qabadhee isiniif dhufee hagammaatti kanan jedhee wanni jiru waan dhaggeeffattaniif waan caqastaniif guddaa galatooma. Yoo obsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaa fi qeeqa qabdan naaf barreessaa. Kun immoo hamilee fi cimina naaf ta'a waan ta'eef galatoomaa ulfaadha.